Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota bilchiginnaa irratti fudhachuun loltoota sirnichaa hedduu du'aa fi madoon adabuu beeksise. Godina Lixaa Harargee aanaa Shanan Duubboo keessatti ergamtoonni bilchiginnaa hawaasa nagaa saamuu hammeessuun dhaga'ame. Godina Lixaa Wallaggaa aanaa Qilxuu Harraa keessatti waraanni faashistii PP dargaggoo tokko rasaasaan ajjeesuun dhaga'ame. TPLF yaa'iin gamtaa Afrikaa muddama Tigraayiif xiyyeeffannoo akka kennu gaafate. Gurraandhala 13/2026 ashama harka fuuna hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti na waliin turan afeerraa kooti. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota bilchiginnaa irratti fudhachuun loltoota sirnichaa hedduu du'aa fi madoon adabuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaal duniyaan waan qindeeffatte qabdi. Diddan didee falmaa jabeessuu waboon hatee hidhee diina haleelem. Kaleessa Gurraandhala 12/2026 waboon zoonii Lixaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Yaamaaloog walal daandii wachoo irratti konkolaataa waraanaa diinaa 3F1 daaraa gochuun ekeemii 8 dugda diinaarraa hiikuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii godhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa kun godina Buunnoo Baddallee aanaa Cawwaaqaa ganda Boolettis gaafa kaleessaa Gurraandhala 12/2026 tarkaanfii cimaa humnoota bilchiginnaa irratti fudhachuun loltoota sirnichaa 10 battalatti ajjeesuu fi 12 madeessuu ibse. Haala kanaan gaafa Gurraandhala 11/2026 waboon zoonii kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Hartummaa Fursee iddoowwan Haaraa, Wadaayee fi Raasaa Hurruqqee jedhamtutti tarkaanfii cimaa fudhateen loltoota bilchiginnaa 2 fi milishoota 4 battalatti ajjeesuun hedduu ammoo madeessuu ibse. Guyyaa Gurraandhala 11/2026 waboon zoonii Lixaa ammoo godina Wallaggaa Lixaa aanaa Qondaalaa ganda Gaara Arbaa bakka addaa Komsii jedhamtutti hatee hidhuudhaan loltoota sirnichaa kana haleelee hedduu du'aa fi madoon adabuun isnaapparii tokkoo fi qawwee ekeemii hedduu irraa hiikkachuu waboon ibseera. Mootummaan bilchiginnaa tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhadhe jedhu kana ilaalchisee hanga oduun kun qindaa'etti wanti jedhe hin jiru. Godina Lixaa Harargee aanaa Shanan Duubboo keessatti ergamtoonni bilchiginnaa hawaasa nagaa saamuu hammeessuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Godina Lixaa Harargee aanaa Shanan Duubboo gandoota akka qe'ee golaa, qe'ee masjiidaa fi kobboltii keessatti jaleewwan bilchiginnaa Gurraandhala 8 bara 2025 irraa eegaluun maqaa kaffaltii inshuraansii fayyaa jedhuun nama tokko irraa qarshii 10,000 dirqamaan guuraa jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Aanicha guutummaa keessatti saamichi ulfaataan kun irra deddeebiidhaan naga'ee seeraa tokko malee jiraattota irratti raawwatamaa kan jiru yoo ta'u, sababa kanaaf jecha hawaasni harka qalleeyyiin qaala'insa jireenyaan kokkee wal qabaa jiraatan gara itti deebi'an dhabuun dararaa hamaa argaa jiraachuu maddeen itti dabaluun eeranii jiru. Murni bilchiginnaa Empaayeraa Itoophiyaa diinagdeen kufte damdamachiisuuf jecha jaleewwan isaa uummata irratti bobbaasuun saamicha ulfaataa irratti raawwachiisaa kan jiru ta'uun ni beekama. Godina Lixaa Wallaggaa aanaa Qilxuu Harraa keessatti waraanni faashistii PP dargaggoo tokko rasaasaan ajjeesuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaal duniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Lixaa Wallaggaa aanaa Qilxuu Harraa ganda Guyyoo Saachii keessatti kaleessa Gurraandhala 12/2026 waraanni faashistii bilchiginnaa dargaggoo maqaan isaa Magarsaa Ifaa jedhamu maqaa hidhata waboo qabda jedhuun qabanii deemuun rasaasa itti roobsanii ajjeesuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himani. Akka jiraattonni gandichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaaf ibsanitti dargaggoon kun yakka tokko malee sababa rifeensi kee dheeraadha jedhuu fi waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda jedhuun qabanii deemuun uffata waraanaa itti uwwisanii magaalaa Qilxuu Harraa geessanii suuraa erga kaasaniin booda deebisanii ganduma kana keessatti rasaasa itti roobsuun ajjeesanii gatuu dabaluun himani. Murni bilchiginnaa guutuu Oromiyaa keessatti kaadiroota fi waraana isaa bobbaasuun ilmaan Oromoo humnaan ukkaamsuun gara mooraan leenjii waraanatti guuraa akka jiruu fi namoota gocha isaa kana jalaa dhokatan immoo halkan adamsuun maqaa garaagaraa itti moggaasee ajjeesaa jiraachuu irra deebiin gabaafamaa tureera. TPLF yaa'iin gamtaa Afrikaa muddama Tigraayiif xiyyeeffannoo akka kennu gaafate.
bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF yaa'iin gamtaa Afrikaa Finfinneetti geggeeffamu muddama naannoo Tigraay keessatti hammaataa jiruuf fala akka kaahu waamicha dhiyeesse. Dhaabni kun xalayaa guraandhala 12 dura ta'a gamtaa Afrikaa fi miseensota gamtichaaf barreesseen yaa'iin gaggeeffamu waliigalteen Piriitooriyaa atattamaa fi akka ta'utti akka hojiirra oolu waamicha akka dhiyeessu gaafate. Waamichi kun kan dhagahame wayita kaaba Itoophiyaatti waraanni deebi'ee ka'a yaaddoon jedhu dabalettidha. TPLF amma dura mootummaa federaalaa waraana hamaa kan biraa eegaluuf naannicha keessa waraana guddaa sochoosaa jira jechuun himatee ture. Mootummaan Itoophiyaa himannaa TPLF kanaaf ammatti deebii hin kennine. TPLF xalayaa isaa miilanaa kanaan waraanni kaaba Itoophiyaa waliigaltee Piriitooriyaa kan gamtaan Afrikaa hoogganeen goolabamuu yaadachuun waliigaltichi akka ta'utti karaawwatamu dhiibbaa akka godhu gaafate. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.